Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya kan jirtu nagaa keessanii kun viidiyoo akkuma isin beektan barnoota teekinooloojii fi akaadaamii irratti yeroo hunda kan hojjetudha. Har'aan kana exercise 5.15 grade 11 irraa qabadheen dhiyaadheen jira. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na faana bu'aan affeerraa kiyya. Durseen namoonni YouTube kana subscribe gochuudhaan miseensa keenya ta'a. Like share gochuu isin irraanfatinaa isiniin jaa. Direct taa'ee gallu. Gaafiin tokkoffaan maal jedhaa? A die is rolled jedha. Die'n takka yoo darbe what is the probability of scoring 4 B irratti immoo 3 or 5. 4 carraan ta'uu qabu tokko lammaffaadha tokko ja'affaadha. Sababni isaa lakkoofsi die irra jiru meeqa? Lakkoofsi die irra jiru 1 2 3 4 5 6 jechaadha. Lakkoofsi die irra jiru hanga kana waan ta'eef carraan lakkoofsa 4 ta'uu meeqa? Tokko ja'affaa jechuudha. Carraan lakkoofsa 3 yookiin 5 ta'uu immoo oorii yoo jedhe oorii irratti maalidha? Oorii irratti addition rule waan ta'eef oorii irratti maal jennaan? Probability of 3 probability 3 meeqa? Tokko ja'affaadha. Event 1 jechuudha. Plus jennaan probability event 2 5dha. Tokko shanaffaa jecha innis tokko ja'affaa jechaadha. So walitti yoo idaan minus intersection inni jira hin jiru waan ta'eef maal ta'a? Jaha qoman inni fudhanna. Jara lama walii ida'uu qofa jechaadha. Meeqa ta'a? 2/6 yookiin immoo 1/3 jechaadha. 1/3 ta'a jechaadha. Isa kana fakkaata gaafiin kun. Gaafiin itti aanu immoo gaafii lammaffaadha. In throwing a die jedha consider the following event jedha. Die tokko hoggoo darbine kana consider godhi jedha. Tokkoffaan event 1 evenii ta'u lakkoofsi die irraa akkuma dura sila isiniin jedhe 1 2 3 4 5 6 die lakkoofsa manaa kana qabdi jechaadha. Evenii carraan evenii ta'uu meeqare? Fakkeenya evenii ta'u 2 eveniidha, 4 eveniidha, 6 eveniidha. Kanaafuu tokko sadaffaa jechuudha. Evenii ta'u show jedha 2 4 6 kana jennee carraan evenii kana jennee lafa nayina jechaadha. Carraan lakkoofsi prime nambarii jechuun ofii fi mataa ofiitii fi tokko qofa kan hiramu. Fakkeenya 2 prime nambariidha, 3 prime nambariidha, 5 prime nambarii event 2dhaaf jechaadha. Event 2 irratti kana jechuu dandeenya. Event 3 irratti maal ta'uu danda'a? More than 3 jedha. More than 3 warri ta'an immoo eenyu fa'a? 4 5 6dha jechaadha. Kana fakkaata. Maal jedhaa? A irratti determine intersection event 2 event 3. Event 3 kuno more than 3 ka jedhu kana intersection isa fakkeenya 5 inni jirti. Intersection 5 asillee ni jirti jechaadha. 5dha. Tokko meeqaffaa jennaani? Tokko ja'affaa jechuu ni dandeenya jechaadha. Haala kanaan hojjetamu hundi isaaniitu wal fakkaata waan ta'eef probability nuun jedha. Probability event 1 event 2 nuun jechuu danda'a. Baay'ee salphaadha waan ta'eef kana irra yeroo dheeraa hin turu jechuudha. Fakkeenya as keessaa tokko bicha bichaa laallee haa darbinu. Bichaa hogguu laallu determine jedha. Determine what? Probability of what? Determine irra jira jecha. Determine probability of event 1 union event 2 jedha. Event 1 hin kenna maali? Eveniidha. Evenii 2 4 6. Event 2 kenna hoo maal jedha? Number show prime 2 3 5 prime kan ta'an. Jara lamaan maal godhi jedha? Intersect yookiin union godhi. Probability of union. Probability event 1 plus probability event 2 minus probability event 1 intersection event 2 jechaadha. Probability event 1 intersection event 2. Probability event 1 event 2 intersect godhu hin jiraa? Yoo jiraate ni jira. Ni 2dha jechaadha. Lamaanuu tokko ja'affaadha inni kun jechaadha. Tokko ja'affaa jechuu ni dandeenya. Qulqulleessee yoo barreessu ta'e isinii argisiisa jechaadha baay'ee. Okay. Probability event 1 kenna maali? Tokko sadaffaadha. Tokko 3 inni kun 3 ja'affaadha jechaadha.
inni kunis 3 ja'affaadha jechuudha. Garuu immoo as keessaa maaltu jira? Maal qabna? Intersekshinii qabna. Intersekshiniin keenya isa kana jechaadha. Intersekshinii kana yoo fudhannu maali? Intersekshiniin keenya tokko ja'affaadha. 2 qabna jechuudha. Tokko ja'affaadha. Kanaafuu as biratti tokko maal gochuu dandeenya? 3 ja'affaa eda'uu 3 ja'affaa hir'isuu tokko ja'affaa jechuu dandeenya. 3 ja'affaa 3 ja'affaa 6 koomanii fudhannaa. 3 eda'uu 3 maal ta'a? 6 ta'a. 6 irra 6 jechuun takka jechaadha. Hir'isuu tokko irra 6 jennaan. Kanaafuu maal ta'a? 5 irra 6 ta'a jechuudha. Probabilitiin isa kanaa jechuudha. Isa E maal ta'a? 5 ja'affaa ta'a. Karaa biraatiin akkamitti ilaallaa jechuu dandeenya jechaadha. Karaa biraatiin ilaaluu ni dandeenya. Probabilitii jiru kana intersect goonee guurreetiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Baay'ee salphaadha. Karaa biraatiin illee yoo ilaalle isin argisiisa jechaadha. Jara kana amma siistama itti aanu isin argisiisuuf jira. Siistama kana amma probabilitii jara lamaanii yuuniyeen eega jedhe probabilitii jalqabaa ni barreessina. Probabilitii eessarra jiru? Asirra jiru kana ni barreessina. 2 barreessine 4 barreessine 6 barreessine jechuudha. Probabilitii kana barreessine. Probabilitii itti aanu ni barreessina. 2 asitti takka barreessine waan ta'eef 2 hin barreessinu. 3 ni barreessina. 5 ni barreessina jechaadha. Kanaafuu baay'inni isaa meeqa? 1 2 3 4 5 jecha. Kanaafuu daa'ii keessa 5 irra ja'affaa jenneetiin haala kanaanis ilaaluu dandeenya jechuudha. Baay'ee salphaadha. Probabilitii haala kanaan hojjechuu dandeenya. Yoo bifa ruulii sanii yoo isin rakkisa ta'e siistama kanatti jijjiira barreessatti. Fakkeenya event 1, event 2, event 3 intersekshinii F'dhaaf yoo hojjennu ta'e bifa kanaan jechaadha. Event 1 kenna event 2 event 3 kenna more than 3 jedhee lakkoofsi more than 3 ta'e jedhee lakkoofsi more than 3 ta'e eenyu fa'a akka ta'e inni tarreessina jechaadha. Salphumatti lakkoofsi more than 3 ta'e eenyu fa'a? Fakkeenyaaf more than 3 warri ta'e 4 5 6 dha. Eventii hundaan qabna jechuudha. Eventii 1 ni qabna. Kun eventii 1 dha. Kun eventii 2 dha. Eventii 1, eventii 2, eventii 3 dha kun. So maal goona amma asirra wanti goonu jaruma kana barreessudha jechuudha. Deebisneetiin fakkeenya inni kun 2 4 6 as keessa deebineetiin 2 ni jirtiin fudhannu 3 barreessina. As bira 5 barreessina jechaadha. As bira hoo maaltu jira? 4 as bira hin jirti hin barreessinu deebine. 5 ni jirti waan taateef hin barreessinu deebine. 6 ni jirti waan taateef hin barreessinu deebine. As bira ni jirti. Kanaaf probabilitiin isa kanallee isa F illee isuma kana wal fakkaata jechuudha. 1 2 3 4 5. Kanaafuu 5 irra 6 jechuun ni dandeenya jechuudha. Inni illee 5 irra 6 jechuudha. F illee probabilitiin F illee 5/6 dha jechaadha. Haala kanaan hojjetuu dandeenya siistama salphaadhaan yookaan nu dhibe jechaadha. Siistama salphaa kanaan hojjetuu dandeenya jechuudha. Kaisallee akkas dhufa jechaadha. 5 irra 6 dhufa jechaadha. So inni biroo asirraa kan laallu kun gaafileen hundi isaaniitu haala kanaan waan hojjetamuuf salphaadha. Hedduu isin rakkisu jedhee yaada. Gaafii sadaffaan hoo maal jetti? From pack of 52 playing card, 1 card drawn jedha. Find the probability either king or joke. Asirraa wanti hubannu wanta tokko. Kaartaan meeqa qaba? Kaart dura jalqaba waa'ee kaartaa beekuu qabna. Kaartaan lakkoofsi isaa baay'inni isaa 52. Tokkoon kaartaa kingii ta'ee jookii ta'ee hundi isaaniitu ta'ee hundi isaaniitu maali? 4 qaba. Carraa 4 qaba. Kaartaa 4tu jira wal fakkaatu. Kingii yookiin jaakii hundi isaaniitu 4tu jira ni beeytu. Kana warri hin beekne illee amma hubadhaa jechaadha. So asirraa carraa kana fayyadamnee jira. Carraa kana fayyadamuudhaan carraa maali? Either king or joke. Orii erga nuun jedhe maali amma? Kan asirratti fayyadamnu indaadha jechaadha. Seera indaati. Orii erga fayyadamne addiishiniidha jecha. Addiishin ruulii fayyadamna. Addiishin ruuliidhaan deemna jechaadha. Erga isa kana nuun jedhe jecha addiishin ruulii deemna. So amma maal
lamaan keessaa tokko kiingii carraan kiingii argatu 4 50 meeqaffaadha 4/52dha. Carraan jaakii argachuu hoo akkasuma pilaas jennaan 4/52 jechaadha. Yoo maal ta'e yoo ripileesimentiin jiraate jechaadha. Yoo ripileesimentiin hin jiraatin akkas ta'uu hin danda'u jechaadha. So maal ta'a 52 jennaani isa kana yoo walii edaanu meeqare 8/52 jechuu salphisuu dandeenya. Lamaayyuu salphisnu 4 lamaayyuu salphisnu 26 lamaayyuu salphisnu 2 lamaayyuu salphisnu 13 jechaadha. 2/13 jechuu ni dandeenya jechaadha. Inni itti aanu immoo either queen or red. Queen jechuun amma meeqa carraan queen argachuu 4/52dha. Red jechuun redii irratti immoo pilaas jennaan. Kaartaan bifa lamatu jira. Takka redii walakkaan isaa redii yookiin walakkaan isaa bilaakiitu jira jecha kaartaan. Carraan bilaakii ta'uu kenna isaa meeqa 26/52 jechaadha. Walakkaan isaa maali? Redii ta'uu danda'a. Maayinas jennaan. Amma immoo intersekshinii diimaa keessaa kiwiinii ka ta'e jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu 4/52 jennaan jechaadha. Kana walii edaanii kana irraa hir'isuudha jechuudha. Wanta addaa homaatu hin jiru. Meeqa ta'e kuni 30/52 hir'isuu 4/52 jedha. 52 addatti ni fudhanna. 30 irraa maal ta'e inni kun 30 irraa 4 yoo hir'isnu 26 ta'a jechaadha. Carraa isa kana qabnaa kana fakkaata jechaadha. 30 hir'isuu isa kana 26 jechaadha. Isa kana carraan nuti qabnu maali? Isa kana jechaadha. So isa kana fakkaata. Ka itti aanu maali? Die is wrong twice. Die'n gaafii afuraffaadha. Die is wrong twice jedha. Yeroo lama ol darbamtee jira. What is the probability scoring 3 followed by 4? Tokko jalqaba 3 lammaffaa 4'n carraan dhufuu maalii nuun jedha hangamii nuun jedha. Isa kana akkaataa multiplication rule'dhaan hojjenna. So inni jalqaba die ol darbinu carraan 3 argachuu 1/6dha. Carraan 4 argachuu kennallee 1/6 jechaadha. 4 lammata irratti argachuu kennallee 1/6 1/36 jecha carraan nuti argachuu qabnu die kana ol darbine isa kana. Gaafii shanaffaa maal jetti? A red ball in the 4 white ball are in a box jetti. A red ball jechuun kun rakkoon teenna guddoon asii jecha. A red jechuun waan jechaadha. Artikiliin A maaliif fuuldura dhufti? Yeroo singulariin jiru dhufti jechaadha. A jechuun artikiliidha. Artikiliin kun maal argisiisti? Singularii argisiisti jechuu waan reedii jechuudha. Waan reed ni jira jechuudha. Boksii keessa reedii tokkoo fi isin argisiisa. Kubbaa reedii tokkoo fi bilaakii meeqatu jira? Bilaakii 4tu jira jechaadha. Boksii keessa reedii tokkoo fi bilaakii 4tu jira jedha. So if 2 balls are drawn without replacement, what is the probability of getting red ball on the first and white ball on the second jedha. Inda jedhe. Indaan gidduu kana ni jirti. Attentionii kenniif jechuudha. Give attention to inda. Indaadhaaf attentionii kennuu qabda jechaadha. So maal goona? Jalqaba irratti reediidha. Reediin carraan reedii kubbaan kenna meeqa? As keessa kubbaan jiru 5 jecha. Reedii takkaa fi waayitii meeqatu jira? Waayitii 4tu jira jechuudha. Kubbaa waayitii 4tu jira. Kana waayitii jennee haa fudhannu jechaadha. Walitti kubbaa 5 tokko shanaffaan reediidha. Times jennaan. Tokko shanaffaa reed times jettee itti fufta. Inni itti aanu hoo waayitiin kenna hoo hangamii jedha. Waayitiin kenna replacementiin hin jiru. Waayitiin kenna 4 mire 4 afuraffaadha. Sababni isaa kubbaan diimtuun tuni baateerti jecha. Isiin tun keessaa baatee jirti. Replacementiin wanta hin jirreef maal ta'eera?
isa kana ta'eera. So kana lamaan waliin baay'isuudha jechaadha. Multiplication ruleidha. Yoo waliin baay'isne kana jechuun tokko jechuudha. Afurirraa afurii jechuun tokko shanaffaa ta'a jechaadha. Carraan maali? Faristi red boolii arganna. Secondii irratti waayitii argachuu kenna. Kan itti aanu immoo carraan maal jedha? Getting to white. Waayitii lama argachuu white balls. Kubbaan lachuu waayitii carraan ta'u. Carraan tokkoffaa maali? 4 qabna jechaadha. Isa kana kubbaa 4 qabna, waayitii 4 qabna, 4/5dha. Carraan itti aanullee waayitii waan ta'eef inda jedheetiniin gidduun isaa wanta indaadhaan ta'eef times jennaan. Carraan waayitii itti aanu waayitii keessaa takka baatee jirti jecha ammallee as keessaa takka baatee jirti. Waayitii meeqatu hafe? 3. Carraan jiru hoo achi keessa jiru kubbaan 4 jechaadha. 3 afuraffaa jenneetiniin kenna jechaadha. So isa kana fakkaata. Carraan isii keessaa takka baasnee jirra. Already kana waliin baay'isu jechaadha. Kana yogguu waliin baay'isne maal ta'a? 12 irra 20. 12 irra 20 jechuun 2 6 2 10 2 3 2 5 3 irra 5 jechuudha. Kubbaan kamii? Kubbaan carraan kubbaa lamaan isaatu waayitii argachuu 3 irra 5 ta'a jechaadha. Isa kana fakkaata. Ka itti aanu gaafii jaaffaan maal jetti? 2 cards are drawn from a pack. Kaardii lamatu fuudhame isa keessa pack of cardii 52 keessa. What is the probability of the first is S jechuun ni beektu kaartaa irratti eetu jira. Meeqatu jira? 4tu jira jechuudha. Beekamaadha. Kaartaa keessa second is king jedha. Maal irratti? If the first card was replaced before the second card jedha. Replaced yoo ta'e jedha. Kaardiin jalqabaa kan lammaffaa osoo hin select hin ta'in replaced yoo ta'e akkamitti argannaa jedha. Maal nu gaafate? Indaan deeme jechuudha. Amma seera indaatu jira. Seera indaa jechuun multiplication ruleidha jechaadha. So akkamitti hojjannaa? Isa kana hojjechuudhaaf baay'ee salphaadha. Carraan A argachuu kenna tokko 452 jechaadha. 452 maal carraan probability A argachuu kenna? Carraan king argachuu kenna hoo akkasuma times jennaan 452 jennaan. Sababni isaa replacement jira jechaadha. Replacement waan jirtu jara kana lama waliin baay'isuudha jechaadha. 4 baay'isuu 4 16 jalli isaa 270 4 akkasuma fakkaate naannawa kana dhufa jechaadha. Kana waliin baay'istaniitiin argachuu dandeessu jechaadha. Baay'ee salphaadha. Haala kana 2704 natti fakkaate I think kan hojjedhe kana dura. So haala kanaan isin check gootaniitiin jirtan maali? Ka jalqaba 4 isin kenna 4 jechuun een jechaadha. Qubee eetu akkatti kaartaa irra jira. Een kenna 4 jechaa achi keessa carraan nuti qabnu. Carraan itti aanullee kingin kenna 4 jara lamaan waliin baay'isna indaadha. Waan gidduun isaanii indaadhaan jirtuuf jechaadha. Sababni isaa S inda the second is king kan waan jedhuuf indaan probability inda multiplication ruleidhaan deema jechaadha. Akkuma beekamu ka itti aanu ammoo the probability if card maal jedha? Gaafii if the card were drawn without replacement yoo ta'e hoo jedha. Without replacement jechuun jalqaba 4 irra 52 jenneen irra asirrallee takka hir'attee jirti jechaadha gama lachuu irra. So amma maal jennaan? Ka itti aanu hoo kingidhaaf 3/, takka hir'attee jirti waan ta'eef maali? 51dha jechaadha. Timesdha. Haala kanaan hojjetama jechaadha. 4/52 haala kanaan ta'a jechaadha. Maaliif jennaan probabilitiin isaa dirqama maal ta'uu qaba?
4dha. Carraan maali? Carraan kingii kenna kan itti aanu immoo 51 ta'uu qaba jechaadha. Takka ni hir'atti as keessaa, takka fuudhamtee jirti. Without replacement waan jenneef takka fuudhamtee jirti waan ta'eef ittiin deebitu jechaadha. Kana waliin baay'istanii kaa'uu qabdu jechaadha. Deebii isaa haala kanaan geettu jechaadha. Eeshi gaafiin itti aanu gaafii torbaffaadha. Gaafiin torbaffaan maal jetti? A box containing 24 pen in the 10 of which read in the pen pick at randomly. Pen pick at randomly. What is the probability of pen is not read? Jalqaba irratti boksiin meeqa qaba? 24 qaba. Beekuu kan qabdu 24 qaba. 24 keessaa maaltu jira? Reediin 10tu jira jechaadha. What is the probability of non-read kan jedhuudhaaf maal gochuun nurraa eegama? Non-read jechuun reediin erga 10 jiraate 14 maali? Non-read jechuudha. 14 irra 24 jennaan probabilitiin isaa. Karaa biraatiin argachuu ni dandeenya. 1 minus pen jenneetiin read jenneetiin argachuu probability of read jenneetiin argachuu dandeenya. 1 minus probability of read 10 over 24 dha. Kana jechuun 24 minus as jala takka jira waan ta'eef 10 over 24 jechaadha. 14 irra 24 jechaadha. Sanuma dhufa jechaadha. Kanaaf kanallee hojjenne isuma dhufa jechuudha. Probability isa 1 minus probability of read jenneen illee hojjechuu dandeenya. Inni itti aanu gaafii 8ffaadha. Gaafii 8ffaa yeroo baay'ee irra deddeebinee ilaallee jirra jechuudha. Gaafii 8ffaa irratti yeroo keenya hin guunu. Maayini wanti ijoon asirraa ilaallu which one of the following outcomes is sample space jedha. Outcome kana keessa which probability is valid assessment y jedha. Valid assessment jechuun tokkoon carraawwannoo nu kenname kuni walitti yoo edaanu meeqa nu dhufuu qaba? Tokko nu dhufuu qaba jechaadha. Fakkeenyaaf inni kuni meeqa? 1 2 3 4 5 6 7 baay'inni isaa 7 jechaadha. 7 eega ta'e 7 koomanii fudhannee lakkoofsi walii edaane sun gubbaan isaa 7 nu dhufe 7 irra 7 tokko nu dhufe jechaadha. Kanaafuu maal nu ta'e? Inni kun vaalidii ta'e jechaadha. Inni biidha vaalidii ta'e. Kuuwwan illee yoo akkasitti nu dhufe vaalidii jennaan. Yoo akkasitti nu dhufin immoo maal jennaan? Invaalidii jennaan. Fakkeenyaaf inni d kun sirumaan ta'u probabilitiin negatiivii hin ta'u. Carraan probabilitii negatiivii waan hin taaneef inni d gonkumaa hin ta'u. Haala kanaan hojjetama jechuudha. Gaafiin 9ffaadha. Gaafiin 9ffaan maal jetti? In zeroing die, what is the probability of getting even or prime? Daa'ii keessatti yoo waa ol darbine carraan probability amma gaafii sasalphoo akkanaa kana isin gaafachuu danda'a qorumsa irratti. Asirratti maal jenna? Getting even daa'ii keessatti even carraan even argachuuf daa'iin keenya 1 2 3 4 5 6. Carraan even argachuu keenya 2 4 6 dha. Kun evenidha jechaadha. Carraan ibaa piraayimii jechuun immoo 2 3 5 dha. Carraan kana jechuudha. Kan piraayimii immoo isa kana. So maal jedha? Probability getting even or what? Prime jedha. Oridha waan nu kennameef addition rule fayyadamna jechuudha. Probabilitiin isa kanaa meeqa? Maali? 3 irra 6ffaadha jechuudha. Probabilitiin even plus jennaan. Kan itti aanu immoo probabilitiin piraayimii 3 irra 6ffaa akkuma san minus jennaan. Intersectioniin isaanii eenyuun 2 ni jira jechuudha. Intersectioniin isaanii probabilitiin even 2dha. Intersectioniin isaanii 2dha. 1 over 6 jennaan. 1 over 6. So intersectionii kana hin irraanfatina yeroo baay'ee. So isa kana yoo walii edaane akkuma asiin kana durallee gaafii kana hojjennee exercise kana keessatti maal ta'e? 3 eda'uu 3 6 irra 6 ta'a. Hir'isuu 1 irra 6. 6 irra 6 hir'isuu 1 irra 6 jechuun 5 irra 6ti jechaadha. 5 irra 6ti jecha deebiin isaa. Gaafii itti aanu. Gaafiin 9ffaan maal jedha? Two students are selected from 28 girls and 22 boys, one after another jedha. What is the probability second student selected a boy given that the first was girl?
jalqaba irratti eenyu fudhatame garli fudhatame garli 28 keessa garli takka fudhatame jechuudha. Dubartoonni meeqa 28 dha. Carraan garliin keenya argachuu keenya carraa 28 jechuudha. Carraan filatamuu dubartoota meeqa keessa baay'inni waliigalaa keenya 50 jechuudha. Yoo walii edaan baay'inni waliigalaa keenya 50. Kanaafuu probability garli geetis boy jechaan probability garli geetis boy jechaan maal ta'a? Sorry. Probability garlis get boy maal ta'a? Dhalaan 28 eda'amni isaanii meeqa 50 jechuudha. 28 irra 50ti. She probability boy given garliin immoo dhalaan takka keessaa baatee jirti jechuudha. Takka keessaa ni baatee jirti as keessaa. Dhalaan takka erga keessaa baatee tootaalii keessaa meeqatu ba'e? Takkatu ba'e. Kanaafuu dhiirri 22/49 50 irraa takka hir'isna jechuudha. 49 jennaan jechaadha. Probabilitiin dhiira argachuu keenya 22/49 nu ta'a jechaadha. 22/49 jenneetiniin lafa keenya jechaadha. Baay'ee salphaadha. Isa kana fakkaataa jecha. So har'aaf nu gayaa wanta hafee gara fuulduraatti kan itti deemnu ta'a. Like share gochuu hin irraanfatina. Viidiyoo kana subscribe gootanii hedduu gaafilee ajaa'iboo fi gaafilee dinqisiisoo hedduu irraa argattu. I hope you do exam by anyway.